Okay, hordoftoota chaanaala EFOTube baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii. Kutaa keenya afuraffaa kana keessatti jechoota sasalphoo ta'an sadii waliin ilaallaa. Egaa hordoftoonni chaanaala kana subscribe gochuudhaan viidiyoo keenyas like gochuudhaan komentii jala galtanii immoo yaada bareedaa naa kennitan jabaadhu barnoota gaarii nu kennaa jirta. Warreenaan jettan hunda keessan maqaa dha'uu hin danda'u walumatti galatooma isiniin jechuun barbaada. Egaa barnoota keenya kutaa afuraffaa kana keessatti jechoonni nuti ilaallu gaaffii uumuudhaaf kan nu fayyadanidha. Hima gaaffii uumne nama tokko gaafachuuf. Egaa isheen jalqabaa what kan jettudha. What kan jettu immoo gara afaan Oromootti yeroo hiikamtu maal akka jechuuti. Maal jennee yeroo nama gaafachuu barbaannu what jenna. What jennee kaanee hima uumne jechuudha. Maal jennee yeroo gaafannu. Faayidaa gurguddoo lama qabdi jechi what jettu kun kan sadarkaa keessaniif ta'uu fi isin beekuu qabdanii. Inni jalqabaa maal jennee gaafachuudha. Baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf what is this? What is this? Yoon jedhe kuni maali? This jechuun kana akka jechuutti hiikama kana. What is this? Yoon jedhe kuni maali? Fakkeenyaaf maarkarii kana what is this jechuun nan danda'a. Kun maarkariidha. What is this? What jechuun ammas keessatti maal. Kuni maali? What is this? Kuni maali? What is that? That jechuun immoo sana jechuudha. Sana kutaa keenya kana duraa keessatti dubbannee turre. That jechuun sana. Suni maali? Yoo jettanii nama tokko gaafachuu barbaaddan what is that jettu suni maali. Kuni maali yoo jechuu barbaaddan immoo what is this? This jechuudha. Fakkeenyaaf what is your job jettanii nama gaafachuu ni dandeessu. Job jechuun immoo hojii akka jechuuti. Your jechuun immoo kan kee. Your kana kilaasii keenya jalqabaa keessatti ilaallee turre. Kan kee kan jedhutti hiikama. What is your job yoo jettan nama tokkootiin hojiin kee maali? Hojiin kee kan kee your. Kun job kan jettu hojii jechuudha. What jechuun walumaa galatti maal jennee yeroo nama gaafachuu barbaannu hima uumne maal fayyadamna? Jecha what jettu kana fayyadamna jechuudha. What is jettanii wanta gaafachuu barbaaddan as buustanii hima eegaltu jechuudha. Faayidaa lammaffaa ni qabdi jechi what jettu kun kan isin beekuu qabdan. Akka nama jalqaba Ingiliffa baruuf fedhii qabu tokkotti faayidaan isheen lammataa jecha what jettu maalidha? Dinqisiifannaa ibsuuf. Wanta tokko dinqisiifattanii akka waan sana dinqisiifattan yoo dubbachuu barbaaddan jecha what jettu kanaan eegaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf dubara bareedduu tokko agartanii wow akkam bareeddi yoo jechuu barbaaddan what a beautiful girl. What a beautiful girl jechuu dandeessu. Kun immoo maalitti hiikama? Mucayyoo bareedduu akkamiiti kun akka jechuu keessaniiti. Fakkeenyaaf kan jedhu asitti dabaluu ni dandeessu. What a beautiful girl yoo jettan mucayyoo bareedduu san dinqisiifachaa jirtu jechuudha. What jettanii eegaltu. What a beautiful girl. Mucayyoo bareedduu akkamiiti kun. Mucayyoon bareedduudha jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya lammaffaa what a coffee. What a coffee yoo jettan fakkeenyaaf buna mana bunaa dhaqxanii buna ajajattanii bunni sun baay'ee isinitti tolee buna sana dinqisiifachuu yoo barbaaddan what a coffee jettu. Buna akkamiiti kun. Buna akkamiiti kun jechuudha. Bunni sun baay'ee isinitti toleera jechuudha. Buna sana dinqisiifachaa jirtu jechuudha. What a coffee. What a beautiful girl. Sadaffaa irratti fakkeenyaaf what a goal kan jedhudha. Goal
jechuun immoo fakkeenyaaf kubbaa miilaa namni taphatu tokko goolii bareedaa. Fakkeenyaaf Roonaaldoo ta'uu danda'a, Meesiis ta'uu ni danda'a. Goolii bareedaa yoo gashe maal jenna? What a goal jenna. Goolii bareedaa akkamiiti kun? Akka jechuutti kama jechuudha. Wanta isin dinqisiifattan bakka kana buustanii what a yoo jettan wanti sun baay'ee isin dinqisiiseera jechuudha. Fakkeenyaaf what a house yoo jettan yookaan what a car. Fakkeenyaaf house. What a car yoo jettan konkolaataadha. Car jechuun konkolaataan sun baay'ee bareedaadha, baay'ee isinitti tolee dinqisiifachuu barbaaddaniitu jechuudha. What a car jettu yeroo barreeffamaan barreeffamu immoo dhumarratti raajeffannoo keessu sun raajeffachuu keessan agarsiisa. Mallattoo raajeffannoo exclamation mark kan jennu sana jechuudha. Raajeffachuu akka jechuuti. What a house yoo jettan fakkeenyaaf mana akkamiiti kun akka jechuu keessaniiti jechuudha. Ishee kana faayidaa jecha what jedhu akkasitti qabadhaa.